نجا خيارات. بقينا قاعد نفطر. ما كنا قاعد نريد. تله daawwattoota keenya hundi keessanuu jalqaba irratti assalamu alaikum warahmatullah. Warreen bika adda addaa teessanii daawwachaa jirtan bakka adda addaa mana adda addaa haala adda addaa konkolaataa fa'aa kushiinaa keessa teessanii saaloona teessanii warri daawwachaa jirtan hundi keessanuu warri taaptaap godhu jirtan sheer godhu jirtan galatoomaa anaa dhufuu baqina gaan dhuftanii egaa har'a sagantaan teenya akkumaan isin jee akkuma asirrattis agartan achiinatti illee argamu obboleessa kiyya Ustaaz Mumshid ammoo injiinar ta'ee kan dhufe Abdurrahman Hussein waliin sagantaa gaafii fi deebii bal'aa waan goonuuf hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya Ustaaz osoo jalqabin dura salaamtaa hawaasaan nu jedhi har'a sagantaa gaafii fi deebii achi deemna inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أبليين كي يقاري ورا فردفتوتا عبد الشويس تهي فردفتوني قاري أدادا خاران تانا ساقن تاخنا بريد شو لابا ستير كم تنون دي خيسانو خاران تانا عبد شو نقروف دي مرسا يا ربي جي واي شو قونو هو واي شو قونا ران تانا مال شو قونا نافي جتاني ولين الشو هاقولو سنين جنة ويا رانتنا خيستي مي وان تكون سيغافة دا وان سيغافة دو فناف دي بستان انجاني فرون أبدين وان سام نغافة تاني سنبيني مي إن شاء الله يا ربي جيغا ولين ترى maybe سكنتا وولين رابرتشون انغان اندوتي دالوني توكو بوابهي هدو خيسا دورا نمو سينا متا في كما أكا بيوتا قدتاني غلطي namni guyyaa dhalaterraa eegalee waggaa sadarkaa waa barreessuu irra ga'e seenaa fi ni barreessa. Biyya teenya keessatti hin baratamne immoo akka amma abdiin godhe kanatti waan tokko tokko namni walirraa barachuun hanga danda'amu takkatti waa walii qooduun barbaachisaadha. Haadhanii namni waa hedduu keessa dabra haadhanii waa wal keessaa baasuun hedduu barbaachisaadha jechuudhaan barbaada. Maybe anis bu'aa bahii adda addaa خيسان دبرتها وان رانا قافة سان خيس واحد ورقتنتا ولا فيرا كمان رياض دايسين جاتهم بربادا فدا تole galatoomii Ustaaz egaa daawwattoota keenya sagantaan jalqabuuf deema sagantaan interview gaafii fi deebii waan ta'eef waan YouTube irratti gadhiisnu waan hin ta'iniif live waan deenu so namoonni jidduun baatan almost sa'a takka yoo guddate sa'a takkaa fi daqiiqaa muraasa waan turruuf hangasitti babaatanii akka hin deebine ta'atii nu daawwadha obboleeyyan keessaniifis sheer godhaatii nu kafeera sagantaa bareedduu waa hedduu irraa barattanii tole daayirektii karaa gaafii fi deebitti seennaa mee jalqaba irratti Ustaaza maqaa keessanii fi iddoo dhaloota keessanii amma immoo eessa akka jiraattan gabaabinaan nuuf himaa. Inshallah. أنا مكان كي عبد الرحمن حسين عبد الله حسن علي شاروك إرن سواري لكو إلو أبو نولي دقا كالو بارينتو أروموتي بكين ترى لدي ودينا رجالي تا أنا دارو لبوتين لدي أقالاتي كشو برای سجالو تاكا ديارا كندا كام باديات ري كأمان كانت كشو بيتي ويويتي آجان نوالي باديا خيستين لدي akkasiga daa'imummaadhaan barnootaaf jecha bu'aa bahii adda addaa keessaan ture kanoonni jiru. Galatoomii Ustaaz. Gaafii tanatti osoon seenne silaa nashiidaa takkaan baniinsa goonee nashiidaa sitti toluun hawaasni fadhu takkaan gabaabsiteetuma nu jettee daayirektii seenne hawaasuma nu yaadachiisuuf. Inta inshallah rakkina hin qabu. Ani gaadhugaadha hedduun keessan alama nashiidaatiin na beekanii. Duri rakhasee dengan deeti tiyatti nashiidaalee garagaraa hawaasa kiyyaaf dhiyeessaatiin dadde hedduu keessaan turellee jechuun hin danda'amu. Saniif inshallah mee irra nashiidaalee biyya keessaa hanga ta'e foo'is nashiidaa haariyaan dhiyeenya baroota lamaan dabre kana keessaa dalagi keessaa hin filadha jeetii yaada. Himbonin hintuffatin dheerattee samiin tuytu ajjattee dacheen urtu
تهيبو تهيلكي تهيبو تهيلكي ديسيبو ديسلكي هبونين هنتفتين ديرتي سمين تويتو أجتي دچينورتو تهيبو تهيلكي ديسيبو ديسلكي Kabata yosi godes kabenyi khuni khutam bareda yosi godes baredin nini khutam yohum nan jabata tes jabenyi khuni khutam khutubo sadakadu wangari tino jadu rakata gamachisi senate barefadu خنرا تفتخم بورموسي تفتم الرايو ودبلي بورموني أركتم الرايو دلتشاهيس بورموني ديبتم ربين دن ديتي نسا خانني دكانيسا خانمو إرايبسا خانما دكانيسي بورمو إرايبسا خانما دكانيسيف بورمو إرايبسها همبونين هنتفتين ديرتي سمين تويتو ديرتي سمين تويتو ودتي دچينورتون ديزيبو ديسلكيم همبونين هنتفتين ديرتي سمين تويتو أجتي دچينورتون تهيبو تهيلكي ديسيبو ديسلكي جيرونتون دنيا دا فيسيسا جيرتام الرايون فدبتي بورموني جلفتام الرايون فدتي بورموني كلتام الراتام الرايون برديس بورموني فوكتام دلومتي كوشرويتي أكنتاني فكتا دلومتي كوشرويتي أكنتاني فكتا بيجتا لفبلتا الرمو فوقي جارتا ميلاخي كلا كتا الرمو كونكولاتا ميخانيخ أددو تكتي روفتام ميجي جرتوفو أكنتاني مدتام الرمو درجي بوتي أكاغوت والالتها الرمو درجي بوتي أكاغوت والالتها همبونين هنتفتين ديرتي سمين تويتو أجتي دچينورتون تهيبو تهيلكي ديسيبو ديسلكي همبونين هنتفتين ديرتي سمين تويتو أجتي دچينورتون تهيبو تهيلكي ديسيبو ديسلكي ما شاء الله ما شاء الله والله نشيدان تون أكا كان بريدونو أرنا لان رجع فده هدو ردي يدلو في ولا لون ساجة تونسا ما شاء الله يوتيوب الرجل تيمي نشيدان تون إمبونين تيتو يا خسافو ممران أزغبا تيك توك غبا هدو جرا غلطومي والفاردو أوكي gamanumaan kara gaafii itti aantu seenna mee waa'ee Abdurrahmaan irraa jalqaba dubbannaa osoo ustaazan tahiin osoo munshidan tahiin osoo injiinaran tahiin duratti Abdurrahmaan gaa ijoollummaan akka manaa bahe intervii garaagaraatii fi namoota adda addaa yeroo gaafannu dhageenye turre almost umrii 19 jidduutti manaa bahe mee Abdurrahmaan ijoollummaa isaatti akkamirra ture haala akkamiin dabarsuu ture eessa ture jalqaba gaafa manaa baatu biyyatam deeytee eessa deeytee may haala ijoollummaa isaatiirraa bal'inaan Kuma tiyatte quraana gaafaan fite hin beeku ijoollummaatti hin fite jechuu dandeessaa?
gaafa quraana fixee tadummaan gaafa kanaati jee quraana ijoollummaaniin fixee akkaan quraana fixee ammoo deemuun qaba jeetiin murteesse reedduu darasootatu ganda keenya jiraata darasoonni kun akka qaraatii dhufan waa barachuudhaaf akka dhufan kanaatutu naaf gale jechuun danda'a anis yoon deeme akkuma darasaa kana deemee darasummaa deemee ilmii tana baasuun qaba waan jedhuun adda geema dura waan bira kutuu hin qabne abbaan kiyya hedduu ijoolleen na duraa hunda akka isaan barataniif isaan kafaasa. Ijoolleen inni barsiisuuf yaadaa ture tun hundi barachuu hin dandeenya akka inni barbaadutti. Abbaan kiyya barnoota ammayyaatti namanuu barnoota ammayyaa jaban isaanii keessa yoo kafran malee waan hin qaraaneef barnoota islaamaatti waa'ee amantii barachuutti amana. Waa'ee amantii kana kan baratu ammoo isaa booyuun beeka ijoolleen jeetummaa naa baratee maanaa barattee akka namni ta'u hin taane jee isaa hedduu booyuun beekan. Ani abbaa kiyya kana gammachiisuun qaba. Ijoollummaa kiyya keessa sammuu kiyya keessa akkana uumame obboleeyyan kiyya kana duraarraa abbaan kiyya hin milkoofne abbaa kiyya kan akka inni fedhu san ta'ee gammachiisuuf hin qaba. Waan inni fedhu san guutuuf hin qaba. Ijoollummaan qalbii kiyya keessatti na uumamte. Obboleessan irra guddaa tokko jira. Obboleettiin irra guddoo tokko takkaa jira ammas ta'u obboleessa keessa irra illee guddoo jechuudha. Abbaan kiyya osuma akkanatti hin jaalatu mucaan tun haatee daansii dhayxe. Yeroo daansii dhayxu obboleessa kiyya kanarra guddaa kana halkan lafaa kaaftee kophaa deemuu sodaattee obboleessa kiyya kanarra guddaa kana innis yeroo san ijoolluma kophaa deemuu sodaattee obboleessa kiyya kana suuta baaftee osoo abbaan kiyya hin dhagahin bakka daansii san wajjin dhayxee isa boodaa takka keessee daansii isii taphattee fixattee gara manaa dhufte. Wayita gara manaa dhuftu osoo isin dhufin dura abbaan kiyya lafa ol ka'ee bakka silaara fanirraa ka'ee dhufee bakka isin ciiftuu dhabe deebiin obboleessa kiyyaas dhabe waan ijoollummaa xiyyaatti sammuu keessan uumame keessaa jechuu akkaan gizee dhabu ni boo'e abbaan kiyya kun hirriba ijoollummaa ni beektaa boo'insa inni mataa kiyya kana gubbaa taa'ee boo'uurraa hirribaa hin ka'e namni gizee ijoollummaa kana hirribaa illee wanni laaftuu naman kaastu isaa baala isaa boo'u jiru natti. Boo'ee ka'eetiin suutatti ol je'ee ilaala. Isaa barree aaree waan jiruuf nanis na dhawa jee sodaadheen taa'eetu mataala. Inni haasawa ijoolleen xiyyaa alima akkanaa taatuun fadha. Har'aan tan akkanatti mucaa kiyya silaa kaniin qabullee na jalaa baaftee mucaan sun jee boo'ee usutiti. Boodarra mucaan sun mucaas fiddee dhuftee qaawaan ollaaltee abbaa kiyya isaa boo'u garraan usteetuma qaawaan eegu seente. Boodarra mucaas fiddee jirtu waan ta'eef mucaa fuutee qaawaan keessee haatee baddee kutte jechuudha. Hoggaa abbaan kiyya deerattichi deebi'ee mucaa fuuteet ol darbitee haatee baddee kutte jechuudha. Nan dhiisu jettee. Abbaan kiyya mucaa kana qabateet xiqqaadha. Mucaanis nama guddaa miti. Morma kana jala qabatee takka akkanaas qabatee takka ni ciniina akka godhuun bifa. Takka ammaas qabatee rabbi kadhata. Ansa ilmaan kiyya kurra haa diinaa barataniifi malee akkana narraa ta'anii fi yaa rabbi fayyadee booyaa takka mucaa kana ni tumaa takka ni ciniinaa takkatti booyaa akka godhu dhabee rakkata. Qalbii kiyya tana keessatti guyyaa kanarraa eegaleen abbaa kiyya kana gammachiisuun qabachuun qalbii kiyya keessa nuumamte. Abbaa kiyya kana inni nuti barannee aalima ta'uu fadhaa. Nuti barannee akka nuti diin kanaan jabaannu fadhaa. Waan inni barachuun irraa fudhatan barachuun qaban qalbii kiyya keessa nu uumamte. Ka'eetiin quraana jabaadhee quraana fayyaniin fixee waan quraana fixu deemuun qaba jee murteessee ni yaadadha yeroon dura deemu manarraa maallaqa qarshii 30 isaan jalaa badeetiin deemu ka'e boodarra maali irraa bade isaan nuti fadhanii jeetiin itti hime mucaa tokko wajjin kaanee qarshii 30 isaan irraa fudhadhee isaanis na qaceelchanii anee manarraa baane. Anaa murate nagarraan jechuudha isaanitti illee immoo an deemeetuma abbaa kiyya kana gammachiisuun qabaadha malee waan biraatiif miti.
magaalaa Machaaraa kana dhufnee atoobisa yaabbannee deemna. Mucaa guddaadha. Anjoon eegsee san iyyaa dadhummaa umriitti yaane yeroo san eegaan amata jahamoo amata shammoo kana qaree booda sagalee na jijjiiramtu gardaruu eegala jechuudha. Amata meeqa akka ta'e hin beeku. Gisee sagalee nama jijjiiramtu amata meeqatti. Eegaan buluu hariyaada tajriida tafsiira qaree booda. Amma guyyaa dura manaa baanu kana guyyaan hundarra hamaadha. Mucaa xiqqoo sanarra guddaa tokko jira. Abdii Abibaa Harjaaniin gandarraa wajji baane. Nam takka wajjin jirru anis biyyan beeku takka biddeen ummaatii yaa malee nyaadeen beeku. Biddeenni mana namaa ni mi'aawattu hin beeku nama quubsattu hin beeku. Wayita Machaaraa kanarraa kaanee jilboon akkanaas garagallee kara fotoraa kana geenye eessa deemnanii beektaa balballeetti Sheekh Mahmud Jaanii Alima guddaa bakka sanitti darasaa 3,000 ol barsiisaa. Bakka san dhaynee barachuu qabna inneen naaf inni wajjin deemne. Mucaan kun osoo hojii deemnu inni narra guddaadha. Itti gaafatamummaan Abdurrahmaan illee narra jirti beekana fakkaata. Mucaan kun maallee naa godhuu hin danda'uttiif beeka. Takkaa innis manaa ba'een beeku. Wayita ani immoo xirisha isarratti hin hirkadhe na fakkaata. Wayita galamsa kanaan ani karaa balballeetti kan achi garagallu karaa kotoraa kana geenyu konkolaataan nun ga'u. Mucaan kun osoo hojii teenyuutti way jechuun isaa ta'uun garaa kana bakka 50 na godhan dirree fadhee isaa. Hayi. Seeda biyyaa yaa hojirraa jechuun adda gamtee tirri fadhee akka tasaa deemnee balballeetii tana geenye. Akkuma yeroo san garaan isaa mucaan sun akkas teessuun naaf inni wajjin bubbullee karee aan hin beeknu darasummaa qaariyaa baafachuu hin beeknu. Akkatti darasaan jiraattu hin beeknu. Darasaan nuti biyyatti nyaata kannaniif hin beeknaa achi namni nyaata namaa kan hin jiru. Biyya kana darasaa 3,000 olii jira waan ta'eef jecha darasaan bifa bareessitee jirti. Ani qar 30 fudhadheen deemee waan isa jaabu biddeenni sumuuniidha yeroo sanii. Biddeena sumuunii hin bitanneetuma galgalaas biddeena sumuunii kana bishaanii wajjin nyaanna. Osuma akkana jiraannu inni ka'ee ani fadhi biyya kana jiraachuu jeena biraa deema. Jiruuti keessatti yeroon hamtuu na mudattee inni na biraa deemuu sanii jechuudha. Ana ammoo waan sajjaabu kan waan ijoollee murannoon kiyya waan abbaan kiyya irraa gammadu dalagu malee hin galu jechuun muradhee. Guyyaa tokko guyyaa inni na biraa deeme mucaan kun wanni itti na biraa deeme naaf inni deemneeti ganda tokko deeme. Akka darasaa kanatti deemnee qaariyaas barbaaddannee godhuu qabnee magaalaa seeraa balballeetii tanarraa baanee biyya biraatti akka deemne fagoo fagaannee akka darasaatti jechuudha. Ganda kana gisee dhayne darasaa gaafanne kam ta'an jennaan akkanachi deema sadaqaa kadhadhaa nuun jaan. Akkam jaanii kadhatan akka jaanii kadhatanis nu qaraasanii deema kadhadhaa nuun jaan. Akkuma kanatti ganda tokkotti dhayne mana tokko dhayne manuma sareen jirtu dhayne akkuma dura dhayne. Nuu khaliixaa fannifatee deemu darasaa gaanii beektaa darasaa ijoollee sareen kun nuu dura fiigu garraan daranuu nu jalaa fuudhii deemu. Mucaan sababa sanarratti aaree ka'ee nu biraa deeme. Guyyaan irraanfanne keessaa tokko guyyaa sareen nu ari'u kunis guyyaa hedduu nu biratti hin irraanfatamne jiruuti yaa keessatti. Mucaan bakka kana agarraan ani itti kana adda qabadhu jeefirraa ka'ee nu biraa galee. Ani amma kophaa nafee ati bu'aa bahii dila takka booda waan sajjaa balballeetii kanatti waan hin dagannirraa waan sammuutii sana keessaan hin dagannirraa. Mucaan kun ka'ee wayita zuurii na biraa kotee an asrii masgiida keessa masgiida nuti naafi mucaan sun keessa buluu turre keessa nam takka hin bulu. Amata 30-40 citaattuma haaman wal gubbaan itti haaman tafkiin mana sanii naman ceebsitu masgiida sanii. Ogaa citaan kun gubbaarraa goggogee caccabe kanuma biraa gubbaan itti haaman dhukkeen isaa waan biraati masgiida kana. Kana keessa bullaa amma kophaa kiyya akkamitti masgiida kana keessa bullaan na yaachiseetiin mucaa darasaa tokko yaa waan biddeen asliin qaba. Si wajjin deema kophaa as keessa buluu sodaadha. Wajjii adeemna jee kadhadha. Nama kana keessa namni tokko hagaraa jabaatu jira. Mucaa san fuudheen naan deemee fagoo takka hojii gisee dhaynu manni inni qaariyaa galu kophaadha gandarraa kopha. Kalaas an ganda kanan galan an jee eega sa'a meeqa deemne booti. Eeran tun yeroo bineensi hundi foon namaa nyaachuu baratee rakkoon adda addaa uumamtee jirtudha. Ka'eetii wajji deemee giseen achi dhaqu
نديسين أبرا ديمي شوف جاهم. خب أنت ريقة ستة if دوبا ديبو في